في سعادن رت جوته حركة ديفت تجرت روزا في سعادن أكملت منتي نما يامني كيسوما رت أكسر وتن واني كوني وان إساني الراملو مالي فكس دلقم فيديو إساني لالي ولي تديبنا مي فيديو كان لالا Akkuma argitan videoon bezaan jararratti hojjete ofii jarri nama lama bezaanii jara lamaan tashkarakarta jechuudha. Waniin achi keessaa hubadhe video isaanii keessatti obboleeyyan kiyyum Roza fi Sa'aadan mana ofiitti waamanii bezaan akka video isaanii irratti argitanitti baay'ee akka waan miidhanitti baay'ee dubbattee jirte jechuudha. Baay'ee manti bakka miira biraatiin dubbatti bezaanii Sa'aada maal jettee hiciti Rozan as keessatti baafte maa inni Saada fa malee mana keessallee gaafa Sumayyaa fa mana fakkaata gaafsa nama hedduutu jira mana jettee jirte jechuudha. Hicitii hin dubbanne garuu wanti kun Saadan gaafa matura ani seen irraayyuu nan jaallanne fuula natti gurgurtee ani shiituma kan uffadhee jira. Normaalidha jechuudha. Fakkeenyaaf yoo bezaa fudhattanii bezaa normaalii deemti gasii deemti maaliin jettu yoo argitan video isii hedduuta kana namatti tolti jechuudha. Ani achi keessatti wanni Rozaa fa'a Sarin qeefiitti nama nyaattu jedhan maaliif intala kana erga manatti yaamanii maaliif akkas irratti raawwachuu danda'an sababni hoomaa inni baqa baay'ee ulfaata jechuudha waa'een isaanii gaafa laaltanii jettan bezan immoo akka nama biraatti maaliif fudhatti bezan baqa akka nama jarri kaameraa dugda duubatti rakkina irraanganii akka nama tumanii san fudhatti har ammoo bezan immoo harka deeffadha jettee baay'ee wallolannatti fakkaata video muraasa malee guutuun gadi hin dhiifamne guutuun isaa gadi hin dhiifamne bezan obboleessa ishee qabattee dhuftee haazimne jettee garuu maa inni namni isaa manatti dho'isan Sumayyaadha moo nama biraatu jira moo maali wanta akkanaa kun sirrii miti akka kootitti jechuudha akkaan ilaalutti fakkeenyaaf namni waa haasa'uu danda'a ati waa haasa'uu dandeetta amma nama tokko bakka namni mun arginetti yookaan gola yookaan manyitaa keessa namni seena keessummaan gaafa dhuftu manyitaa hirribaa keessa seentu eessa dhufti asuma teetti bakkuma namni keessummaa taa'u ta'etti namni waa haasa'uu jira jarana dhagaa namni waa haasa'uu jira namni waan yookiin immoo nama akka tasaa minaalbaata hin beekamu garuu wantoonni isaan akka isheen dubbattotti hedduuta yani miira biraatiin dubbatti jechuudha bezanii akkana irratti raawwatan mina jetti jechuudha. Video jarri hojjete kana irratti immoo namu kaameramaanii duude duubaa qaba na fakkaata maaliif akkasiin akkas goote ijoolleen sun lamaan Sa'aadaa fi Bezaa Sa'aadanoo seensa isii irratti nyaachisanii obaasanii haasofsiisanii hicitii garaa guuranii ergasii immoo si guurraa lakke jechuun hin taatiin intaatu ana akka kootitti akkan beekutti intaatu maaliifi silkii isaan Rozan akkuma jetteeti silkii iPhone ta'ee jinnii ta'ee maalitti godha jettee jirti hin qaba jettee jirti garuu ishee manatti waamtee maal godhuufi baqa sumni isaanii baay'ee ulfaata dhugaan isiniin jedha isinuu kanarra maal barattanii warri koomantii immoo hedduuta qabdi ani immoo achi keessatti immoo bezaan gaafa boota hedduutu garana nyaatti maaliif baqa la injiraa miti gaaf namni tokko nama lama ta'ee gaaf namni tokko kophaa isaa ta'u immoo namatti dhagama wanni akkanaa kun yaada akkamitti akka bezaan dubbattutti akka bezaan dubbattutti baqa akka nama miidhamtee jetti dubbatti baay'ee tokko waan Rozan nagooti mina jettee jechuudha. As deebi'ee rakkinni sun hoo maaltu jira maal inni dhimmi isii duuba jiru icceetiin isii dho'isite jira akkasuma hundumaafiyyuu rabbi halaafisu rabbiin jaralee walitti araarsu jenna warri koomantii immoo hedduuta kamiintanii jirtan jechuudha koomantii isaanii gaafa laalu namni ani akka kootti garuu hamaa namarratti yaadu jaaladhu jiru kun keessatti bakka maaliif addunyaa kana gubbaa hammam jiraan hammam addunyaa kana gubbaa jiraan mee ati hammam jiraatta an hammam jiraadha wagga achi darbinii waggaa 60 jiraanna hin beekamu rabbiin jidduu kana keessa guyyaa 4 daqiiqaa takka keessatti si kaasuu danda'a si baafachiisuu danda'a nuti maaf wal jibbina nuti maaf hama walitti nyaanna nuti maaf khayrii walii yaanne nuti maaf yeroo hunda daba walitti yaanne maaliif akka ta'e
Baqa baay'ee tokko ana bakka hedumatti dhugaan isiniin jedha. Dhugaan isiniin jedha. Baqa baay'eematti gaafa isaan akkasitti walirratti duulanii maal jedhanii ishee kophaatti qabanii isheenillee kophaa dhuftu. Naannoon isaan diraamaa hojjetan akka ta'e hin beeku. Diraamaa hojjetan ta'e ana akka ta'e hin beeku waan isaaniitu naa galuu dide. Gaafa kana laaltu kana fakkaata. Gaafa kana laaltu kuni miidhe fakkaata. Gaaf viidiyoo Roozaa laalu Roozaan hin miidhamtu. Sirri Roozaan harka kamiin dhoofte silaa harkuyyuun dhukkubaayyuu mucatti. Mee harka kamiin dhoofte Roozaa? Hara sa'aadan irra butuun bultu. Sa'aada san shakkeen jira. Gaafa ma'an Hoseenuu nan jaalanne jette gaafa Hoseentu wanni isin hin jaalatiniif namni mana keessa waan jiru nama dhoysanii haasa'uun maaliif barbaachisa? Nama dhoysanii ebaloo azira nama kanaan tozira hoo Sumayyaa dhiise abbaa Sumayyaatu azira fakkeenya yoo haati Sumayyaatu jiraate maaliif barbaachise? Maaliif dhoksaan barbaachise? Isheen hin dubbanne bar waan keessa isii jiru bezaan waatu keessa isii jira waan dubbachuu dhabdeef isiitu beeka malee dhugaan isin hin jira waatu keessa isii jira wanni keessa isii jiru akiti dubbattu hin qabdu garitti dubbattu hin qabdu maaliif kaameraa waan ta'eef waraabama boru rakkoo irra ga'ama kanaaf ta'a garuu wantoonni akkanaan barbaachisan nama fakkeenyaaf nama duuba dhoysee nama waraabu hin ulfaata nama duuba dhoysee nama waraabu yookiin immoo nama haasofsiisu yookiin immoo nama hamsiisu yaada ta'uu ta'e namoonni hedduun miidhaa akkatti walirraan gaan hin beeytanii miti gaafa ijoolleen icciitii wal yaaftee turte wanta akkanaa sun wanta akkasii sun maaliif barbaachise maaliif bakka qaxita bilbila keessii kenna erga bilbila kennuu feddeemmoo maaf nama mana keessa kaan maaliif barbaachise isaan nama lama hoo ta'an isii yoo hiriyaan qabaatiin obboleessa qabdi fira qabdi baqa injiraa miti isin jette jirtee cuubeezan ka sayidollee kanu balleesse addaan nu baase sa'aadadha akkanas nu godhe sa'aadadha isin dhamma dhimmi isin qabdu Roozarraa dhimma qabdu dhimma sa'aadarraa qabdi sa'aada akkana na godhe sa'aadan maaliif akkana gooti ijaaruu qabdi immoo diiguu qabdi yaada jedhu mee koomantii keessan maal akka jedhu hubanna koomantii barreessaa isiniin jechuu barbaada kanuma inshallah rabbi waan hundumayyuu rabbi nu halaafisu rabbiin khayriyaa taasisu isaanillee rabbi walitti araarsu jenna kaballeessaa qabu hin beeynu ga beza qaba saada qaba Rooza qaba hin beeynu kaballeessaa qabu isaantu beeka bilbilallee harka wal harkaa fudhatuun immoo hin barbaachisu tokko bilbilli namaa yookiin seeminirra jiraate hiriyaan nama dawwaluu danda'a